Qonnaan bultoonni magaalaa Finfinnee sababoota garaagaraan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaanii gadadoo fi hiyyummaa daangaa darbeen dararamaa turaniiru. Jijjiirama akka biyyaatti dhufeen booda bulchiinsi magaalaa Finfinnee gaafii qonnaan bultoota magaalichaa deebisuuf hojiilee guguddaa hojjechaa tureera, ammas hojjechaa jira. Haa ta'uutii rakkoo kana waaran furuuf bulchiinsi magaalaa Finfinnee qonnaan bultoota magaalicha keessa jiraataniif bakka kantibaan magaalichaa Aadde Adaanach Abeebee argamanitti ragaan qabiyyee lafaa kennamuufiin isaa ni yaadatama. Kanuma hordofee kutaan magaalaa Qaaqii Qaallittiis qonnaan bultoota kutaa magaalichaa 692f bakka hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi misooma lafaa magaalaa Finfinnee Dr. Qanaa Yaadataa argamanitti kaartaa ragaa qabiyyee lafaa kenneera. Obbo Kaasahuun Gammachuu fi Obbo Asiraat Girmaachoo qonnaan bultoota kutaa magaalaa kana keessa jiraachaa turanii fi ammas jiraachaa jiranidha. Isaanis akkaataa lafa isaanii irraa itti buqqa'an akkasiin ibsu. Nuti durattis hoggaa lafa keenya irraa kaanu jireenya keenya irraa hoggaa buqqaan maatii keenya waliin hoggaa kaan baay'ee dararamaa turre. Dirqiidhaan malee dirqamneeti waan taanu dhabneetti hoggaa 27ffaa san keessa isa naannaa jijjiiramaan dura hanjiru irratti dirqiidhaan maasaa qonnaa maatii keenya itti bulchuun ani itti jiraan ani itti nyaannu maasaa shumburaa xaafii waan adda addaa qotee bulaan isumaaf fayyadamaa ture. Aaruma tana amma konkolaataa turfee maasaa keenya irra hoo dhaabbatu abjuu rifaatuun ammuma maasaa keenya irra dhaabbata ammaa rifaatuu guddaa jira. Tanaan dura gizee wanni jedhamu amma baddalamne hin beekamu. Homaa akka namaatti akka jireenyaatti illee hin lakkaa'amu. Amma dheengadda aduu kantiibaan baddaatti nu yaamanii too keechaa kennasan aduu san namummaa keenya beekne. Namummaa keenya aduu san beekne. Maali irratti dhalannee guddanneet wanna hunda hojjannee wanni takka nu hin sirraa'u kaartaan argan lafti suni hoo wanni jedhame investeriin tokko hookan immoo akka dallaalaatti dhufanii tokko gizee dhufu marrajaan kee maal inni nuyi marrajaa gibira takkittiidhaan qaba lafa keenyaan ittiin guddanne ani ijoollee teenya ittiin guddifnu amma hunoo dheengadda jammaree har'a immoo gizee nuu dabalamu kana lama dhalannin jedhaani garuu namni laman dhalatu lama dhalan. Kaartaan ragaa qabiyyee lafaa kun kennamuufin isaa abdii kan isaanitti hore ta'uu dubbachuun amma booda karaa barbaadamuun lafa isaanii kan misoomsan ta'uu qonnaan bultoonni kunneen himaniiru. Lafa keenya irratti maasaa keenya irratti kaartaa argachuudha baay'ee gammanna. Lafa kooti irratti waa hunda uumee hojjechuun qaba. Horiillee horsiisee loonillee ittillee gabbisee kiyyummaanu kiyya jechuudhaan waraqaa fudhachuudhaan kaartaa maqaa lafa kootii laata jedhee jechuun waa salphaa miti. Karoorri gara fuulduraatti itti qabnu jecha bootanaa kenname kana irratti hoon danda'e ofii kiyya irratti nan hojjedhaan. Hoon immoo dadhabe akkuma kibir kantiibaan keenya nuu jedhani abbaa qabeenyaa wajjiniin walitti bu'ee yookaan immoo mangistii wajjinis hoo ta'ee bootaa san irratti hoon hojjedhee sirriittan ijoollee tiyya qayyaree ofiifis amma jireenya kiyyaa tadassatee noora. Hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Qaaqii Qaalitti Dr. Abarraa Birruu magaalli qonnaan bulaa ofirraa dhiibdee guddatte akka hin jirre ibsuun qonnaan bultoonni kaartaa ragaa qabiyyee lafaa argatan kunneen seenaa kaleessan gaabbuu keessaa bahanii lafa isaanii irratti hojjetanii jijjiiramuu akka qaban dhaamaniiru. Waa'een lafaa lafeedha jedhamaa miti rakkoo guddaa qaba. Kanaafuu of eeggannoo guddaadhaan waraqaa ragaa kana kan keessan ta'uu lafti sunis kan keessan ta'uu isaanii mirkaneessachuun baay'ee barbaachisaadha. Lafa kana fudhatanii immoo misoomaaf abbaa qabeenyaa faana ta'uu danda'a. Yoo dandeechanis dhuunfaadhaan yookaan ijaaramtanis misoomuu dandeechuu carraa guddaa isinii fidee dhufeera. Kanaafuu carraa kanatti akka fayyadamtan adaraa isiniin jechuun barbaada. Komishinarri itti aanaan Komishinii Qonnaan Bultootaa fi Qonna Magaalaa Finfinnee Obbo Mokonnin Shimallis kaayyoo waraqaa mirkaneessaa qabiyyee lafaa kennuu kun hannaa fi saamicha lafaan walqabatee magaalichatti uumamaa ture hambisuun qonnaan bulaan abbummaan lafa isaa misoomsuu akka danda'u taasisuufi jedhan. Qabiyyee lafaa kana mirkaneessuun abbaa qabiyyeen sun beekamee guutumaan akka inni hamilee guutuudhaan misoomatti akka galuu danda'uuf taasisuufi karaa kan biraatiin immoo hanna lafa magaalaa lafa irratti gaggeeffamu achumaan daangeessee qonnaan bulaan hanna kana akka inni dhorkuu danda'u hanna kana irratti akka inni qabsaa'uu danda'u akka saaxiluu danda'uuf hin gargaara jechuudha. Wanni guddaan garuu eega qabiyyee kana mirkaneessine booda maali kaayyoon isaa galmi isaa guddaan kan jedhamu yoo ilaalle qonnaan bulaan qabiyyee isaa mirkanaa irratti yoo danda'e ofii isaatii akka misoomsu humni biraa dhufee irratti misoomsuu hin ta'in ofii isaatiif akka inni misoomsu akka inni qabeenya horatu akka inni guddatuuf kaayyoon guddaan isaa jechuudha.